السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور كينيا أرانتنا مشورة ورجنته أرجيني سميتي كلفا مدرسة جدني إساني ولين أرجمنا أرجي أكسم مدي أرجي لفا درسوت ديني لان درسوت سينا سانكنا مو درسوت الرأولي شيكوتاو أكس إن شاء الله تعالى ورما قال سكات الرادفة وايكم سيسا كنا إرتي وانجروس لالو garto kon qeequudha garto kon jajjabeessuudha garto konis immoo dhaamsa dabarfachuudha dhufanii nu ilaalaa jiran kana inshallah taala isaan ramee yaada fudhanna. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keessan maal jedhama? Maqaan kiyya Saahib Abdallah naan jedhani. Saahib Abdallah dhalataa isaati? Dhalataa godina Jimmaa Aanaa Mannaa Ganda Somoddoo naan jedhan. Ganda Somoddoo. Barataa Shawwal? Barataa Shawwal Saqqaa Shawwal Jamaalii godina Jimmaa Aanaa Saqqaa Kashaamaa Watarraa qubatan har'a waggaa 3 fi isaan bira jirra maashaallah. Erga Somboo dhuftanii Saqqarraa maal wanni isin argitan kun? Wanti nuti agarre fuuldura kanatti aalema qubsiifame jechuu jira dhageenyee ture. Har'a immoo jira mee ni ilaalla akka jiritti jiran jennee dhufne gaafa dhufnu numtiyyuu bakka deebinee gammachuu parsantaa dhibbatti bareechinee itti gammanne haalli jiritti qophaa'anii jiran haalli jiritti eegaa jiran haaya nama gammachiisu nama hawwatuudha. Kanaaf jajjabaadhaa jechuun dhaamsa kan keenya jechuun dhaama. Baay'ee saadhaa gammachuu guddaatu dhiira jiraaraa dubara jiraaraa xiqqaa jiraaraa guddaa jiraarraa namatti mul'ata maashaallah jechuun dhaamsa dabarfadha maashaallah. Wanti nu balleessine nutti ka'amu hin jiru. Wanti badee egaa silas wanti tokko guutummaan guutuutti isin argama jechuun isin danda'amu haga ammaatti nagarre walaakin garuu yooma jiraate iyyuu lafa bal'aa qabdu waan ta'eef ganaa ni qajeelfattani jennee itti yaanna kaayyoon keessan ammallee sa'aatiin keessanii bal'aadha. Kanaaf ganaa siichi fuuldura kanatti walumaan jijjiirtu walumaan sirreeffattu jenneeti yaannaa isiniin jechuudha amsi kan keenya maashaallah. Oke maashaallah iddoo galatoom isin jenna maqaa keenyatu. Maqaan kiyya Saahib Abdallah Sheekh. Saahib Abdallah iddoo galatoom isin jenna. Asaa dabaroo gama salfii lammaffaa irratti isin maqaan keessanii. Maqaan kiyya Ra'iis Sheekh Mujaahid naan jedhani. Salaamadhu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maqaan kiyya Ra'iis Sheekh Mujaahid naan jedhu. Aanaa Dedoo ganda si'oo siddisaattan dhaladhe yeroo kana keessatti Shawwal Jamaal aanaa Saqqaa keessatti argamanuu bira jira. Yeroo kanaaf immoo naannoo magaalaa Sombootti argamna. Uummanni Somboo akkamitti jira waan ulamaa qobsiisuudhaan wal qabatee ganaa Shaabaanaa as dhufu keessatti ulamaa qobsiisaa waan jiranuuf sochiin jira akkam waan jedhanu laalchaaf jecha dhufnee ummata jiraa laallee ummata jiraarraa dhiiraa fi gennoota jiraarraa qeerroo fi hangaftoota jiraarraa waan nama gammachiisuu fi haala namatti tolutu mul'ata. Dabalatee immoo wanni gammachuun jiru Somboorraa kaanee gadi dhufnee ala jennuu qura'aana warra baasetu jira eebbisiisaa qura'aanaatu jira jennaan itti gorree qura'aana qaraasisuu kan Rasuul Rabbi alayhi salatu wassalaam fudhatanii mu'jizaa isaanii guddaa bu'uurri ilmaan islaamaa kan ittiin bu'uureffamtu kana waan ta'eefi gammannee itti gorree gaafa jennu haalli jiru sochiin qura'aana qaraasisuudhaan wal qabatee eebba guyyaa boruu irratti qopheessan irratti baay'ee gammannee haalli ummataas baay'ee nutti toleera jechuudha. Oke maashaallah iddoo galatoom isin jenna amma gamma Sheek. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Amin Abbaa Dilbiinaan jedhani godina Jimmaa Aanaa Shabee Somboo ganda Algodaan ta'eeti. Amma bakka itti qaraahaa jiru Saqqaa Sheek Awwal Jamaal irratti naannoo waggaa 3 geenyeerra alhamdulillah. Wanni amma naannoo kana irratti kan dhufnee jirruu fi hawaasa ummata asii Somboo kana ilaalcha ulamaa qubsiisuudha jennaan ulamaa kana akkamitti qubachuudha qubsiisuudhaa fi dhimma akkamii qaba yaada akkamii qaba isa jedhuudhaaf ilaalcha dhufnee gizee dhufnee jennu immoo magaalaa fi baadiyyaansa sirna ho'aadhaani itti qophaa'ee jiraachuun isaa gammachuu guddaa isa silatti dhufne caalaa itti gammannee argine sila komtaa tokko kaasuu dhufnee amma immoo isarra bareechee ifee nu gammachiise itti aansuudhaan guyyaa borii eebbi quraanaa kan jiru kan asirratti masgiida Booree jettani naannoo Booree irratti masgiida Almuniiriin jedhama. Achitti guyyaa borii sagantaa eebba quraanaatu jira jennaan itti gorree gizee jennu dabalata inni kun ulamaa qubsiisurraa bu'urri guddaan tokko isa kana waan ta'eef gammachuu guddaa isinirraa qabnaan isiniin jedha galatooma. Galata raafaa isiniin jenna
isaan kana yeroo lammaffaa kaameraas naannoo tokko isaan kana kaameroo mordofi isaan kana yeroo lammaffaa walitti deebi'arra fakkaata miti ulli haaraanatti hin taane maqaa irraan faddullee akkana inshaallahu ta'ala gaafa dura wajjin asonnee turre mee ammallee gaa isaanuma irraa dhaga'an irra isaan tun irra caala waan ta'eef wayyaadha isaan akka googanaa miti. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maqaan kan koo Muaz Muhammad naan jedhani dhalataa Jimmaa aanaa Gommaa ganda Limmuu Saaphaa jedhamutti dhaladhe. Oromootiiti inshaallah. Arrammoo sakkaa jirra inshaallah waggaa 3 jechuudha. Sheewwal Jamaal irratti qaraa hojjirra. Bakki qaraatii keenyaas bakka ajaa'ibaati namni dhaga'uu baatus bakka silaa addunyaan fe'attee miilaanis yaabbii hundaanuu itti fe'attudha tokkoffaa sakkaan. Bakka ilmiin gabaa guddaa achi nagadamaara. Gabaa kasaaraan qabne tirfii malee. Gabaan ni kaanii al tokko kasaraa al tokko bu'aa qaba. Inni sakkaan nagadamaaru immoo guyyaa hundayyuu kasaaraan tokko keessatti hin argamu. Kanaaf achi jirra jechuudha inshaallah. Jarra faallaa tokko akkamitti mudara? Jarra qiidhaaf faallaa tokko wallaan sooluu hin godhaa jirra. Inshaallah irraa anas jirra. Fuula baasan jiru miti? Amma caal jedhaniiru. Caal jedhaniiru ganaa kana caaltiitti immoo inshaallah masgida isaanii keessaa lallabuuf teenya abdii qabna inshaallah. Har'a immoo magaalaa Somboo dhufnee amma magaalaa miti kun baadiyyaadha naannoon jiru kuni. Magaalaa Somboo aalima guddaa wayitachi qubachuu deemaara. Innaa dhufnee as geenyee jennu simannaan jarri nu godhan sakka ajaa'ibaati. Wallahi biichi baay'ee na gammachiise. Tokkoffaa gammachuun irraa ana fi kootiif dabaladhee jedhee gammachuun manni gaafa nabii rabbi sallallahu alaihi wasallam Madiinaa galfatan gammadanidha. Jarri immoo waan koo caaltii gammadan jedhanii yaada. Kanaaf inshaallah nama gammachiisa jala bultii qobsuma ulamaa'ii keenyaatti kanaaf ji'a tokko wayitti galee natti fakkaata. Isa kanaaf warri dhagaa jirullee itti simatee inni danda'e fe'atee dhufe inni dadhabe immoo waan godhamu qabuun godhuu qaban jira kaawwatan. Nama viidiyoo kana arguuni warri dhufanii nu bira jiran kuni gar tokkoon sheeka silaa nu biratti qubatu kanarratti kan qaraa jiru akkas fa'aadha. Akkasii gar tokkoon ammoo waliin sheeka walirraa kan qaraa jiranidha. Ulamaa yoon qubataadhaan warri daaraa nu kuttanii isaan kun immoo baazilinii nu dibanii isa nu daalacheessan nu diimessanii jiran akkasuma fakkaata dhufanii nu ilaalanii gammadanii jiran. Dhaamsa dabalataa mee warra yoomi bakka tokkotti aalimatu qubatadhamee birriin guramee waan ta'e godhamee ulamaan sun qubateef dhifamee addaan wallaalamee nama barcancarsee jira. Inni kun akkam ilaata? Inni kun inshaallah qubsumni ulamaa'ii keenya xarree 17 natti fakkaata. Ji'a tokkoof torbee tokko itti galee natti fakkaata. Isa kanaaf aalimni qubatu danuu jira. Aalimni inni qubachuu deemaa jiru kun immoo anamma aalima bira hin jira. Isaanuma bira jiru biraa qubachuu deemaa jirus. Walumaanuu. Inni isaan biraa qubachuu deemaa jiran kun immoo isaanuu bira taa'aa jirru kana caaluman akka kootti. Waa hundaanuyyuu walumaanuu. Shawwalumtinuyyuu eega rabbiitii akka waan isaan qabanii taara nuti. Isaan ammaa dhufuu deeman kun jechuudha. Wannan jechuu barbaade warra Sombootiin eebba wayii du'aa wayii qabduudhaaf rabbiin aalima bareedaa akkanaa isinii kennu. Yeroo dheeraadhaaf gara gadii turte. Amma immoo somba uummataa ta'utti deemtanii jechuu barbaada. Kanaaf jajjabaadhaa. Waan niyyattan hundayyuu egaa aalimni waan qobata waan ta'eef isa kana itti himuu barbaadu jajjabaadhaa jechuun barbaada. Oke maashaallah Muaz iddoo galatoomi siin jenna amma gama eenyutti dabarsinii fakkaate gama amiiraa darasoota barattoota Sheek Awwal amiira isaanii hunda hoogganaa jechuudha. Abbaan gootii hojii jira tartiibaan haasofnaa adaba kan dhabnetti isaanii wajjin inshaallah waan tokko gaafannaa isaanii waliin mee. Salaamu alaykum warahmatullahi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din amma ba'd. Ayyuha al-ikhwa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanni nuti اسمي إبراهيم عبد الرحمن أباقسا ولدت في منطقة جمة وفي مديرة سكا وفي بلد سيباكاكي يونا تري نمرة قامي سنة مرة بديكي مال جتني كذا كان أبو النجري أبو أني إبراهيمي عبد الرحمن أباقسا تنجرما قدنا جماتي أنا سكا تقرسا غندكاكي سيباكي تتكنا نلده obboleewwan kiyya hundaanuu wannani isiniif dhaamu qaayidaan isaadhaa gaa namni
ammuma rabbiin isa gargaareeni waa tahaba waallee cinqamaa wannan bicuu siina siyaa isiniif godhu warra miidiyaa kanaatiin maallaqninii fi du'aayinii fi beekumsinii fi hayyummaan caalima keenya qubachuuf achi addeemaa jiru kanarraa hafte jireenya taatus maallaqa taatus ogummaa taatus ogummaa sin tahin wanni kanarraa haften isiniin jedha nasihaa guddaa wannan isinii dhaamu haqiiqaatti utuma jennu bira gahu kaaneerra inshaallah fadiilaa ulamaa ichaa dubbataa oolani kanaafi inshaallahu ta'aalaa isin kanaan booda wanni nuti bariichineesi walirraa eenyu jiraattanus kanaan booda seenaa wahii hojjettanii waan booddee keessanii zabanan maallaqa zabanan akkana keessa ture keessatti waan akkanaan ta'e waan jettan wahii hundi keessanuu lafa kaachuu qabdu isa kanaaf yoo Khaalig yoo bicatte gruppiin kun marraa meeqa wahiiti kan inni nu waraabee nu haasofsiise kanaaf nuti haasaa gidee tokkitti yookaan maallaqa biiliyeenaan gurguramuu hin dandeenye afaan keenyaan kanarratti baafneerra wanni silaa biyya kana keessa qubachuu deemaa jiru waan fuulli tokkittiin isiidha beekumsi tokkittiin isii biiliyeenatti gurguramuu hin dandeenye waan ta'eefi waan silaa isinirraa eegamu gaa isintu beeka kanaaf gruppiin kun yoo bicatte nama biiliyeenaan nufu tahuu baannaani nu guruppicha chumaanii maaligaa isuma namni jedhu sana jenna jechuudha yoo wallaalasi kanaaf inshaallah guruppii guddate wanni nuni abbaa guruppii kanaatiif illee dhaamu guruppiin keessan kun akkanatti illee gaaromee ummanni akkanatti jiraatee kahee akkanatti gabareeddanii kaatanii akkanatti wal ijaaramtanii kaatanii ijaarumsa keessan kana ustaaziin keessan isin gosii kana hordoffii gootanii fi wajjin jirtan kun bakkinni taa'u bakkinni deemu karoorri isaadha ulamaa rabbii ol qabuu fi mul'isuu fi dagaagsuudha waan ta'eef isinis isaanii wajjiniin jajjabaadha ankoo asumarrattan isinirraa xumura wabillahi tawfiq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيء مركز جتة تكو في الله مقفاها جدانو إسان جيسو لديماني ميسنو إسان دفو كانت بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيجا هرّا بولي وانكينيا بيا كيسا في بيا على جرتن أرجي وندتشي كان الرا والرجل من وجنين أولي أمس جرسي إن شاء الله تعالى إرغاني برا كنجرو وان شيخ إبراهيم أميري درسوتا مقالا كينيا قدو godina Jimmaa aanaa saqqaa keessa jiru jedhan bareechaa irraanaaf dhagahaan isiniin jedha har'a jala bultii qur'aana ijoollee masjida Muniir Fatii Booree naannoo jedhamutti eebbifamaa jirantu eebbifamaa jira kana wajjiniin jala bultii isaa jira itti aansee immoo gaafa 17 jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.